Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo Waaldaa Yesuus hunda danda'a jedhu jalatti kan argamtan, biyya keessa kan jirtan, biyya alaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaa hafuuran isiniif dhiyeessaa. Akkasumas immoo keessummoonni guyyaa har'aa sagantaa kana qoodamuudhaaf dhuftan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan nagaadha. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa har'a sagalee Waaqayyoo wajjiniin qoodamna. Kutaan macaafa qulqulluu ani isiniif qooduu barbaadu Maatiyos boqonnaa 17 isa jiru wajjiniin dubbisnee gara sagalee Waaqayyoo wajjiniin qoodamuutti darbine jechuudha. Egaa akkas jedha, guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexrosii fi Yaaqoobiin Yohaannis obboleessa Yaaqoob fudhatee ol gara gaaraa dheeraa tokkotti kophaatti isaan baase. Inni bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'atee fuulli isaas akka biiftuu ibsee, ulfinni isaas akka ifa addaatee balaqqeesse. Kunoo Musee fi Eeliyaas achitti isaanitti mul'atanii isa wajjiniin dubbachaa turan. Phexros gidduutti, yaa gooftaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo 3, tokko siif, tokko Museedhaaf, tokko Eeliyaasiif nan ijaara jedhee Yesuusitti dubbate. Utuu inni kana dubbachaa jiruu kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffise. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbate, kun ilma koo isa jaalladhu, gammachuun koos isatti ni raawwatama, isa dhaga'aa jedhe. Bartoonni immoo sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin gombifaman, guddaas sodaatan. Yesuus garuu isaanitti dhiyaatee harka isaanii qabee, ka'aa, hin sodaatinaas isaaniin jedhe. Isaan yommuu ol ilaalan Yesuus duwwaa argan malee nama tokko iyyuu hin argine jedha. Waaqayyoon in kadhanna. Waaqayyo akka nutti dubbatuudhaaf Waaqayyoon in kadhanna. Yaada garaasaa, fedha garaasaa Waaqayyo akka nu barsiisuuf ganama kanatti fuula Waaqayyootti Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa, si galateeffannaa. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, yeroon kun yeroo itti maaddii kee irraa sooramnuudha, yeroo itti sagalee kee dhageenyuudha. Yaa Waaqayyo, yeroo kana immoo situ nuuf laate. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffannaa. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo, amma ganama kanatti sagalee kee akka nutti dubbattu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bantiin Waaqaa akka nurratti banamu maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keen gara jireenya keenya akka dhuftuuf si kadhanna. Gooftaa nutti dubbadhu, fedha garaa kee, yaada kee, yaa Waaqayyo nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa, namni si dhaga'u abdii qaba. Namni si dhaga'u si wajjin jiraachuu danda'a. Namni si dhaga'u yaa Waaqayyo gooftaa fedha kee hubachuu danda'a. Kanaaf yaa Waaqayyo gooftaa, si dhaga'uudhaaf fuula kee dura jirra. Yaa Waaqayyo, ganama kana nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Hidhaan tokkoon keenya karaa sagalee kanaan haa hiikamu. Ganama kana yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos, maqaa Yesuus Kiristoosiin mana tokkoon keenyatti akka hollixxu, mana tokkoon keenya akka ijaartu, godoo tokkoon keenya akka qulqulleessitu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ani sin kadhadha. Ati Waaqayyoodha, ati jiraataadha, ati abdii keenya. Kanaaf sagalee keessa jiraataa ta'e, sagalee keessa humna qabu, sagalee keessa abdii namaaf laatu, sagalee keessa jireenya ta'e, sagalee keenya sakakuu keenya cimsu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana nuuf erguun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa, karaa sagalee kee kanaan yaa Waaqayyo ganama kanatti cabni keenya akka fayyu, sagalee kanaan humna keenya yaa Waaqayyo akka haaressitu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ani sin kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos, galanni bara baraan siif haa ta'u. Kana kan jibbu immoo yaa Waaqayyo macci hafuura hamaa qilleensarraan kan ergamu
lafa kanarraan kan ergamu biyya keessatti kan hojjetu biyya alaatti kan hojjetu yaa Waaqayyo gooftaa kallattii garagaraan inni ramadamee ergamu yaa Waaqayyo sagalee kee akkan dhageenyadhaaf qalbii keenya hatuu kan barbaadu laphee keenya fudhachuu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u maqaa Yesuusin nan diigaa kan diigame haa ta'u yaa Waaqayyo kallattii garagaraan inni hojjetu yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u gooftaa keenya waan hundumaa waan gootuuf ulfinni bara baraan siif haa ta'u haalleluuyaa ameen. Egaa sagalee Waaqayyoo har'a wajjiniin qoodamnu kutaa macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 wajjiniin ilaalla. Egaa mata dureen ani irratti dubbachuu barbaadu waa'ee ulfina Waaqayyoo isa jedhuun dubbachuu barbaada. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboloota koo ulfinni Waaqayyoo jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Ulfina Waaqayyoo namni gaafa ulfina Waaqayyoo argu jireenya isaati irratti waan ta'utu jira jechuudha. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota 12 keessaa adda baasee Yaaqoobiin, Yohaannisiin, Phexrosin fudhatee gara gaara kanaatti kan inni ol ba'ee fi maaliidhaaf yoo jettanii ulfina isaatti argisiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf ulfina Waaqayyoo arguudhaaf dhaloonni kun hin barbaadu yoo ta'e fedhii qabu yoo ta'e Waaqayyo ulfina isaa itti in argisiisa. Galanni bara baraan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos ulfina isaatiin bartootatti hin mul'ate jedha kutaa kanarratti. Egaa akkas jedha lakkoofsa 2 irratti innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate fuulli isaas akka biiftuu ibsee ulfinni isaas akka ifa addaatee balaqqeesse. Kunoo Musee fi Eeliyaas achitti isaanitti mul'atanii isa wajjiniin dubbachaa turanii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos gaara sanarra utuma jiranuu achitti ulfinni tokko isatti hin mul'ate jedha. Kana booddee fuulli isaa hin geeddarame, wayyaan inni uffatu hin geeddarame, dubbiin isaa hin geeddarame. Gaafa kana Musee fi Eeliyaas itti mul'atanidha. Bartoonni gaafa ilaalanii Musee kaleessa seenaadhaan beekan, Musee kaleessa macaafa seeraa keessatti beekan, Eeliyaas kaleessa beekan qaaman arganii jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ija isaaniitu baname jechuudha. Ulfina Waaqayyoo kana gaafa argan iji isaanii hin baname Musee fi Eeliyaasin in arganedha. Gaafa kana Musee fi Eeliyaasin gaafa argu Phexros akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ani jedhe amma waa tokko yaadaa jedhe. Innis maalidha yoo jettanii ani mana tokko siif nan ijaara, godoo tokko immoo Eeliyaasiif, godoo tokko immoo Museedhaaf nan ijaara. Sababni isaa lafti amma jirru kun lafa ulfinni Waaqayyoo jirudha. Lafa ulfinni Waaqayyoo itti mul'atedha. Lafa kana turuun nuuf hin ta'a. Haalleluuyaa. Iddoo kanaa deemuun nuuf hin malu. Sababni isaa ulfina Waaqayyoo kan itti argine, lafti itti jijjiiramne, lafti itti harka Waaqayyoo argine, lafa kana waan ta'eedhaaf ulfina Waaqayyoo bakka itti argine kanatti immoo godoo tokko hin ijaarra. Haalleluuyaa. Inni tokko nu'iif utuu hin taane si'iif, inni tokko nu'iif utuu hin taane Eeliyaasiif, inni tokko nu'iif utuu hin taane Museedhaaf ta'uu qaba. Kanaaf lafa kanaa immoo nu hin deemnu. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ganama kana nan kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni Waaqayyoo lafa jirtanitti isin argatu. Ulfinni Waaqayyoo obboloota koo gaafa gara jireenya keenyatti dhufe nu geeddara. Ulfinni Waaqayyoo gaafa jireenya keenyatti dhufe eenyummaa keenya geeddarama, lallaba keenya geeddarama, mul'ata keenya geeddarama, adeemsa keenya geeddarama, kallattii keenya geeddarama. Ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya kee kan geeddaru, lallaba kee kan geeddaru, faarfannaa kee kan geeddaru, jireenya kee kan geeddaru, ba'uuf galuu kee kan geeddaru, simboo kan siif laatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni tokko si argatu. Ulfinni Waaqayyoo lafa jirtanitti sinaa argatu, lafa hojjettanitti sinaa argatu, lafa tajaajiltanitti sinaa argatu. Haalleluuyaa. Musee fi
Eeliyaasin gaafa argu Phexros waan tokkodha kan inni jedhe iddoo kana turuun nuuf ta'aa jedhe. Haalleluuyaa! Yesuus Kiristoos gooftaadha. Lafa ulfinni Waaqayyoo itti nutti mul'atetti turree Waaqayyoon eeggachuun, lafa Waaqayyoo nutti mul'atetti Waaqayyoon waaqeffachuun iddoo sanaa haalleluuyaa Waaqayyoon eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Phexros isa kana jedhe iddoo kana turuutu nuuf ta'aa jedhe. Sababni isaa lafa kanattidha ulfina Waaqayyoo kan argine. Lafa kanattidha harka Waaqayyoo kan argine. Lafa kanattidha Waaqayyoo ikrabahaadaan galabaraa labadiyaanamaas. Yesuus bara baraan inni jiraatadha. Haalleluuyaa! Akka jedha Phexros gidduutti yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo sadi, tokko siif, tokko Muuseedhaaf, tokko Eeliyaasiif nan ijaaraa jedhee Yesuusitti dubbate. Utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffisee haalleluuyaa sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee kun ilma koo isaa ani jaalladhu gammachuun koos isatti ni raawwatama isa dhaga'a kan jedhu dhaga'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Museen kan inni jechaa jiru lafa kanatti mana tokko Eeliyaasiif, mana tokko Muuseedhaaf, mana tokko si'iif ijaaruun nuuf ta'aa jedheetu isa kana gooftaan Yesuus Kiristoos wajjiniin haasaa gochaa jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos utuu isa wajjiniin dubbachaa jiru, Phexros utuu isa wajjiniin dubbachaa jiru, duumessi tokko dhufeetu isaan golboobe. Haalleluuyaa! Duumessi kun ulfina Waaqayyooti. Duumessi kun harka Waaqayyooti. Duumessi kun kan isaan geeddaruudha. Duumessi kun kan isaan tuquudha. Duumessi kun kan kallattii isaanii geeddaruudha. Kan ajandaa isaanii geeddaruudha. Haalleluuyaa! Waamicha isaaniif akka jiraataniidhaaf haalleluuyaa kan isaan gargaaru. Duumessa ulfina Waaqayyoo ture. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Kana booddee duumessicha ulfina Waaqayyoo kana gaafa itti mul'atu, gaafa itti uffifamu sagaleen duumessicha keessaan dhaga'ame. Haalleluuyaa! Sagaleen kunis immoo maal kan jedhu ture? Kun ilma koo isa jaalladhu gammachuun koos isatti ni raawwatama isa dhaga'a kan jedhudha. Sagalichi akkas kan jedhudha. Gammachuun koo karaa isaatiin kan raawwatamu, fedhi koo karaa isaatiin kan raawwatamu, gooftaa isa ta'e Iyesuus Kiristoos, Masii isa ta'e Iyesuus Kiristoos, Waaqaa fi lafa, Waaqaa fi nama kan walitti araarse Iyesuus Kiristoos, du'a mo'atee kan ka'e Iyesuus Kiristoos. Haalleluuyaa! Cubbuu dhala namaa isa baachuu danda'u Iyesuus Kiristoos isa dhaga'a, isaaf abboomama. Fedhi koo kan raawwatamu karaa isaatiin. Fedha isaa yoo raawwattan, jaalala isaa yoo raawwattan, jaalala koo raawwattaniirtu. Kanaaf immoo isa dhaga'u isinitti jira. Haalleluuyaa! Obboloota koo bartoonni galaa kan isaaniif ta'u, haalleluuyaa, karaa dheeraa kan ittiin qaxxaamuruu danda'an, lafa dheeraa kan ittiin deemuu danda'an, Waaqayyo galaa isaaniif laate, gumaacha isaaniif kenne. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iyesuus Kiristoos waan isaan wajjiniin qaaman deddeebi'uuf, isa tuffachuu akka hin qabne, isaan wajjiniin waan ba'ee galuuf isa tuffachuu akka hin qabne, isa dhaga'uu akka qaban, isaaf abboomamuu akka qaban, jaalala isaa raawwachuu akka qaban isaanitti dubbate. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababni isaa ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu godoo ijaaruudhaan miti. Ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu mana ijaaruudhaan miti. Ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu gaara amma irra ba'an kanarra turuudhaan miti. Ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu fedha Waaqayyoo yoo raawwatan, jaalala Waaqayyoo yoo raawwatan. Obboleettii koo amma kan na dhaga'aa jirtu, obboleessa koo amma kan na dhaga'aa jirtu, Waaqayyo gooftaan akkasiin jechaa jira. Fedha koo kan raawwachuu dandeessu waan mana koo keessa deddeebitee miti. Fedha koo kan raawwachuu dandeessu waan faarfattee miti, waan tajaajiltee miti. Fedha Waaqayyoo raawwachuu kan dandeessu, jaalala Waaqayyoo raawwachuu kan dandeessu, ulfina Waaqayyoo keessa turuu kan dandeessu yoo Waaqayyoon dhageesse duwwaadha. Iyesuus Kiristoosiif yoo abboomamte duwwaadha. Fedha isaa yoo raawwatte duwwaadha. Kanaaf bartoonni lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Bartoonni immoo sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin
gombifaman guddaas sodaatan Yesuus garuu isaanitti dhiyaate harka isaan qabee kaa hin sodaatinaas isaaniin jedhe. Isaan yommus ol ilaalan Yesuus duwwaa argan malee nama biraa iyyuu hin argineedha. Likkii sagalee kana gaafa dhagaan sodaatu isaanitti dhagame, rommuuti isaanitti dhagame, hin jilbiinfatan, hin kufan, hin sagadan. Kana booddee gooftaan gara isaanitti dhaqeetu akka jedhe hin sodaatinaa jedheen. Dubbicha dhagaa malee waan amma dhageessan kana raawwadhaa malee fedha kana galmaan ga'aa malee hin sodaatinaa. Anis wajjiniinan jira. Hin na'inaa. Anis gaafa ol jedhanii ilaalan Yesuusuma kaleessa beekan sanaadha. Haalelluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka isaan kufan kan godhe ulfina Waaqayyooti. Akka isaan sagadan kan godhe ulfina Waaqayyooti. Dhugaadhaan Waaqayyoon waaqeffachuu barbaaddu yoo ta'e, Waaqayyoon gammachiistanii darbuu barbaaddu yoo ta'e, jaalala Waaqayyoo raawwattanii darbuu barbaaddu yoo ta'e, ulfinni Waaqayyoo isiniif barbaachisa. Ganama kana ulfinni kun mana tokkoon keessanitti hin gala. Haalelluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo kan nutti himu isa kanaadha. Waaqayyoo bartootatti ulfina isaa hin mul'isee jedha. Bartoonnis immoo isatti amananiidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa ulfinni Waaqayyoo gaafa mul'atu jireenya keenya irratti maaltu ta'a? Ulfinni Waaqayyoo gaafa mul'atu jireenya keenya irratti maaltu ta'a? Tokko namni ulfina Waaqayyoo gaafa argu ija isaa waan biyya lafaa kanarraa kaasa. Karraaba hataan gaandaraa lamaadii anama. Iji kee biyya lafaarra jira yoo ta'e, iji kee waan badurra jira yoo ta'e, iji kee warqii lafa kanarra jira, birrii lafa kanarra jira, waan biyya lafaa kana ija namaatiin mul'aturra jira yoo ta'e, atiin tuqamne ulfina Waaqayyoo si barbaachisa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan caalu jira ulfinni Waaqayyoo. Haalelluuyaa. Warqiirra kan caalu, meetirra kan caalu, birriirra kan caalu, waan hundumarra kan caalu ulfinni Waaqayyoo ganama kana sitti haa mul'atu. Ulfinni Waaqayyoo ganama kana si haa argatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan kadhadhaa ulfinni Waaqayyoo ganama kana sinaa argatu hin jedhe. Haalelluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Phexrosi nama Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganaa tureedha. Yesuus Gooftaadha. Nama humna hin qabneedha. Gooftaan haa eebbifamu. Haalelluuyaa. Amantii qaba garuu. Yesuusin hin jaallata garuu. Yesuusitti baay'ee dhiyaachuu barbaada garuu. Haalelluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Inna ulfina Waaqayyoo gaafa argu ija isaatu waan biyya lafaatirraa ka'e. Kaleessa bishaan irra gaafa deemu bishaan gaafa ilaalu liqinfameera. Haalelluuyaa. Har'a garuu akkas miti. Jireenya kee kan geeddaru, bara kee kan geeddaru ulfinni Waaqayyoo sitti haa mul'atu. Ija kee biyya lafaatirraa gaafas kaasuu dandeessa. Gooftaan haa eebbifamu. Haalelluuyaa. Kan kooti waan jetturraa waan irratti cichitee baqqaani kana booddee kanaan ala jiraachuu hin danda'u jettirraa ija kee fudhachuu dandeessa. Gooftaan haa eebbifamu. Ulfinni Waaqayyoo gaafa gara namaatti dhufu isa kana raawwata. Haalelluuyaa. Iji keessan waan biyya lafaatirraa ka'uu qaba. Haalelluuyaa. Ulfina Waaqayyoo gaafa arginu ija keenya waan lafaarraa kaasa. Phexros ulfinni Waaqayyoo gaafa isatti mul'atu iji isaa waan biyya lafaatirraa ka'e. Dhaloota galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Maatii qaba. Mana qaba. Beetasaba qaba. Garuu waa'ee beetasaba isaa miti kan inni yaadu. Egaa gaara sanarratti utuu mana ijaare Yesuus Kiristoos wajjiniin, Musee fa'aa wajjiniin, Phexros fa'aa, Eliyaas fa'aa wajjiniin lafa sana utuu ture akka itti tolu kan godhe ulfina Waaqayyooti. Phexros ulfina Waaqayyoo gaafa arguudha lafa sana turuu kan jaallate kan filate. Ulfinni Waaqayyoo gaafa gara keenyatti dhufu waan biyya lafaatirraa ija keenya kaafan. Obboleessa koo obboleetti koo wanni biyya lafaa kuni hin darba gaaf tokko
lafti kunis samiin amma nu ilaalaa jirru kunis ulfinni lafa kanarratti argamu hundumtu in darba. Ulfinni darbine tokko immoo jira. Ulfinni bara baraa jira. Arra rakkina keessa jiraachuu dandeenya. Arra gidilaa baay'een nu mudachuu danda'a. Kanaaf Pheexroo Phaawulos akka jedhee jira. Rakkinni amma nu yeroo dhabbaannu kun ulfina isa bara baraa wajjin wal bukkee yoo qabne waliin madaalu. Haaleluyyaa. Kanatti qabatte kan caaludha. Kanatti qabatte kan caaludha. Kan badu miti. Harka namaan kan tolfame miti. Kan si eeggatu ulfina lafa kanaa miti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lafa kanarratti qorumsi baay'eedha. Rakkinni baay'eedha. Ciniinsuun baay'eedha. Haaleluyyaa. Garuu ulfinni tokko jira. Kan caalu jira. Kan lafa kanaa kan si irraanfachiisu. Ija kee waan lafa kanaarraa akka kaaftu kan si godhu ulfinni Waaqayyoo jira. Haaleluyyaa. Pirahadii gaandeelaa baajaaneyaas. Ulfinni Waaqayyoo jira. Ila dhaloota kana Waaqayyo ulfina koo taggisiisen geeddaraa jedhe. Haaleluyyaa. Waaqayyo ganama kana ulfina isaa sitti argisiisetu jireenya kee waan biyya lafaa kanarraa akka kaaftu. Ija kee waan biyya lafaa kanarraa akka kaaftuudhaaf ofii isaa sitti argisiisuun eegala. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Sababni isaa Waaqayyo akka jedhe Waaqayyo sagalee ergee sagalee isaa duuka jira jedha. Haaleluyyaa. Waaqayyo ganama kanatti sagalee isaatiin laphee keetti bu'eetu jireenya kee geeddaruu hin jalqaba. Haaleluyyaa. Haala ati keessa jirtan hin beeku. Waan ati keessa jirtan hin beeku. Waaqayyo garuu ganama kanatti sin geeddaraa'edha. Waaqayyo ganama kanatti ija kee waan biyya lafaa kanarra akka kaaftuuf ulfina koon sitti argisiisaa jedhe. Haaleluyyaa. Akkamitti ulfinni Waaqayyo gara keenya akka dhufu immoo in ilaalla. Yesuus bara baraan gooftaadha. Isa lammaffaa irratti ulfinni Waaqayyo gara keenyatti gaafa dhufu abdiidhaan jiraachuu eegalla. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ulfinni Waaqayyo gara keenyatti gaafa dhufu abdiidhaan jiraachuu eegalla. Haaleluyyaa. Pheexroos galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Pheexroos lafichi lafa ulfinni Waaqayyootti mul'ate akka ta'e erga hubatee booddee abdiin isaa eenyu ture? Waaqayyoon ture. As turuu naa wayya jedhe. Filannoon isaa Waaqayyoon ture. Akka jedha macaafni qulqulluun nan dubbisa. Kanaafis nuyi matumaa abdii hin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boru haara'anii adeema. Rakkinni salphaan nuyi yeroo dhabbaannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraatiidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Maal jedha? Nuyi matumaa abdii hin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boru maal ta'a adeema? Haara'aa adeema. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Irri keenya kuni miidhamuu danda'a. Haaleluyyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu kuni har'aa boru gadi dhumaa adeemuu danda'a. Inni keessaa garuu har'aa boru haara'a. Kanaafuu maal hin taanu? Matumaa abdii hin kutannu. Haaleluyyaa. Maaliif wanti abdii nama kutachiisu baay'eetu jira. Haa ta'u garuu nuyi kan ilaallu wanta badu miti. Wanta ijaan argamu miti. Wanta ijaan hin argamnedha. Wanti ijaan argamu yeroodhaaf nama gargaara. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Ati kan filatte obboleettii koo, ati kan filatte obboleessa koo kan bara baraati. Kan darbu miti. Haaleluyyaa. Ija namaatti arra calaqqise boruu kan badu miti. Kan ati filatte kan hin banne. Haaleluyyaa. Kanaafuu abdiin keenya Waaqayyo irra ta'aa jechuudha. Ulfina Waaqayyo gaafa arginu. Haaleluyyaa. Phaawulos kutaa kanarratti kan inni dubbatu maalidha? Rakkinni nuyi amma yeroo dhabbaannu kun ulfina isa fuula keenya dura jiru. Phaawulositti kan mul'ate isa kanaadha. Haaleluyyaa. Phaawulos kan inni haalu maalidha? Rakkina gamatti ulfina Waaqayyoota arga ture. Rakkina gamatti harka Waaqayyoota arga ture. Rakkina gamatti kan sitti mul'atu ulfina Waaqayyooti yoo ta'e. Haaleluyyaa.
ati nama abdii qabuudha. Ati nama mul'ataati. Ati nama kaayyooti. Ati nama waan itti uumamte adda baaftee hubattee beektuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo waan tokkoon sitti dubbachuu barbaada. Abdiin kee Waaqayyoon haa ta'u. Abdiin kee ulfina Waaqayyoo haa ta'u. Abdiin kee kaayyoo siif kaa'ame sana haa ta'u. Abdiin kee galma Waaqayyoo siif qopheesse sana haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kana kan godhu obboloota koo ulfinni Waaqayyoo gaafa jireenya keenyatti dhufuudha. Gooftaan bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa inni biraa ulfinni Waaqayyoo gaafa jireenya keenyatti mul'achaa deemu jireenya kaleessa jiraanne hin jiraanne. Ulfinni Waaqayyoo gaafa nutti mul'ate jireenya kaleessa jiraanne hin jiraanne. Taraa hiyoot. Haleluuyaa. Jireenya akkasumaan jireenya badu. Jireenya biyya lafaa kana. Haleluuyaa. Maayidhaaf fooliin keenya obboloota koo foolii Kiristoos jedhudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Foolii du'aa miti kan baannee deemnu. Haleluuyaa. Foolii jireenyatu nurraa urgaa. Foolii Kiristoostu nurraa urgaa. Foolii ulfina Waaqayyootu nurraa urgaa. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Ulfinni kun gaafa jireenya keenya argatu. Harki Waaqayyoo kun gaafa nu tuqu maaltu jireenya keenya irratti ta'a yoo jettan jireenya kaleessa jiraanne hin jiraanne. Haleluuyaa. Yaaqoob hamma na eebbistutti gassinniisu kan jedhe gooftaan ergamaan Waaqayyoo inni qabate sun maal barbaaddennaan na eebbisii jedheen. Maqaan keenyunnaa Yaaqoob jedheen. Kana booddee Yaaqoobiin jedhamtu. Haleluuyaa. Yaaqoob jechuun aca barbaarii jechuudha. Yaaqoob jechuun nama fakkeessee jiraatu jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya fakkeessanii jiraachuu keessaa Waaqayyo si haa baasu. Haleluuyaa. Jireenya akkasii akka deebi'ee jiraatu Waaqayyo waan hin barbaanneef tokkoffaa irratti maal jedheen? Maqaan kee eenyudha? Maqaa keetu geeddaramuu qaba. Haleluuyaa. Inni tarii eebbaa ikoonoomikaalii guddachuu barbaade ta'uu danda'a. Hin beeku garuu Waaqayyo akka jedheen kan inni gaafate maqaa isaati. Haleluuyaa. Inni kan gaafate eebbadha. Eebba gaafateen na eebbistu malee maal sin godhu gadi sin dhiisuu jedheen. Waaqayyo garuu waan sin dhibu maqaa isaa gaafate. Maayidhaaf maqaa isaatu geeddaramuu qaba. Maqaan isaa gaafa geeddarame eebbisaa kan raawwatamuuf. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ati obboleessa koo waan biyya lafaa kana waan hundumti sii guute obboleettii koo waan biyya lafaa kana waan hundumti sii guute ati maqaan kee maqaa akka kaleessaa sana yoo ta'e duwwaadha. Haleluuyaa. Ganama kana garuu waan tokko siin jedha. Maqaa kee kan geeddaru, jireenya kee kan geeddaru, tajaajila kee kan geeddaru, adeemsa kaleessa deemaa turte keessa akka hin deddeebineedhaaf. Haleluuyaa. Geengoo jireenyaa keessaa kan si baasu harki Waaqayyo sitti haa mul'atu. Ulfinni Waaqayyo sitti haa mul'atu. Irreen Waaqayyo sitti haa mul'atu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ulfinni Waaqayyo gaafa gara keenyatti dhufu maqaa keenya geeddarama. Maqaan keenyu Yaaqoob. Kana booddee Yaaqoobiin jedhamta. Israa'el jedhamta. Haleluuyaa. Maayidhaaf maqaa keen geeddaruu barbaadeedha Waaqayyo. Maqaa keen geeddaruu barbaade. Kaleessa obboleessa kee attaallalteetu eebba sana harkaa baafattee jirta. Kaleessa obboleessa kee irratti yakka gaggeessaa turtee jirta. Ati maqaa gaarii hin qabdu. Har'a garuu jedhe Waaqayyo maqaa keen geeddara. Saba bal'aan si godha. Waaqayyo maqaa kee haa geeddaru. Jireenya kee haa geeddaru. Haleluuyaa. Bartoota ilaala. Bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin gananiituu dheessanii turan. Irraa baqatanii irraa fagaatanii turan. Haleluuyaa. Indoo macaafa qulqulluu keessatti Phexrosin bichaa biratti argitu. Haleluuyaa. Baay'een isaanii deemaniiru. Eessa akka turan hin beeknu. Garuu macaafni qulqulluun kan nutti hime Phexros isa duuka deemee akka laawwachaa ture, akka laalaa ture nutti hima. Dhumarratti Phexrosis akka Yesuus hin gane nutti hima. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Phexros afaaniin ani hin beeku sodaateeti ani hin beeku jedhe malee bartoonni jireenyaan gananiiru. Gooftaan haa eebbifamu. Sababni isaa ulfina Waaqayyoon argine hin baratan malee hin beeku malee ulfina Waaqayyoon argine. Lakkaa kan nama geeddaru ulfina Waaqayyooti. Lakkaa kan nama jijjiiru harka Waaqayyooti. Ganama kana maqaa Yesuusin harki maqaa kee geeddaru, harki jireenya kee geeddaru, harki lallaba kee geeddaru, harki
maqaa Yesuusin harki waaqayyoo sitti mul'atu. Yesuus Kiristoos gooftaan. Egaa yeroo waan hin qabneedhaaf yeroo kiyyatti fayyadamuudhaaf inni biraa inni sadaffaan inni arfaffaan Yesuus gooftaan. Inni arfaffaan humna amantii keetu siif dabalama. Gaafa ulfinni waaqayyoo sitti mul'atu humna amantii keetu siif dabalama. Haalleluuyaa. Macaafni qulqulluun akka jedha qaana sagaliila irratti gooftaan Yesuus Kiristoos wayiniin gaafa jalaa dhumu cidha sanarratti wayiniin bishaan gaanii sanatti buusanii bishaan gaanitti bu'e suni wayiniitti gaafa geeddaramu bartoonni ulfina isaa arganii isatti amananiidha. Haalleluuyaa. Amantii isaanii dabale. Kaleessas Yesuus beeku duuka bu'aa turan. Cidha sanarrattis kan argaman bartoonnis isa wajjiniin turan. Haalleluuyaa. Gaafa Yesuus Kiristoos ulfina kana irra baha gaandaraa labaadiyyaa namaas. 2:11 irratti maal jedha? Waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos ulfina isaa bartootatti mul'ise bartoonnis maal godhan jedha? Isatti amananiidha. Galanna waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bartoonnis maal godhan? Isatti amanan. Amantiin kee akka dabalamuudhaaf ulfina waaqayyoo dheebodhu. Amantiin kee akkasiif dabalamu yoo barbaadde waaqayyo ulfina isaa sitti mul'isu. Waaqayyo harka isaa sitti mul'isu. Gaafa harki waaqayyo jireenya kee irratti mul'atu amantii keetu dabalama. Haalleluuyaa. Bartoonni waaqayyotti in amananii jedha. Haalleluuyaa. Kutaa kanarratti yoo argitanii jiraatan ta'e maal jedha? Gadisi hin sodaatanidha. Kufanii sagalicha gaafa dhagaan hin sodaatan. Isa dhagaa isaaf abboomamaa kan jedhu gaafa dhagaan maal ta'an jedha? Hin sodaatanidha. Kufaniis hin sagadanii jedha. Haalleluuyaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhageetu hin sodaatinaa jedheen. Haalleluuyaa. Ani si wajjiniin nan jira jedheen. Gaafa kana egaa Yesuusin sagalee isaa gaafa dhagaan hin gammadanidha. Gammachuun sirraan fudhatamne maqaa Yesuusin mana keef haa ta'u. Dhukkubni jireenya kee irra jiru, rakkinni jireenya kee irra jiru, gadadoon jireenya kee irra jiru, biyya lafaa kan si jechisiisu harka kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin raba hagaandaraa labaadiyyaa namaas itti mul'isi. Irree kee itti mul'isi. Afuura kee itti mul'isi. Geeddar Yesuus. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Jira Yesuus. Gaafa namni ulfina waaqayyoo gaafa argu amantii isaa maal ta'a? Dabalaa deema jechuudha. Amantii isaa dabalaa deema. Sadarkaan amantii kee dabalaa deemuu qaba. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Kanaaf ulfina waaqayyoo barbaaduuf barbaachisaadha. Egaa ulfina waaqayyoo akkamitti arguu dandeenya? Ulfina waaqayyoo akkamitti arguu dandeenya? Ulfinni waaqayyoo akkamitti nutti mul'achuu danda'a? Tokkoffaa irratti kutaa kanarratti akkuma ilaallu sagaleen dhagaame sun akkas kan jedhu ture. Isa dhagaa. Haalleluuyaa. Waan inni jedhu godha kan jedhu ture. Kanaaf waaqayyoof abboomamuu barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoof abboomamna taanaan fedha waaqayyoo raawwanna taanaan dhaloonni baay'een rakkoo guddaan isaan irra jiru, rakkoo guddaan isaan keessa jiran maayidha yoo jettan anuma dabalateetu waaqayyoo ulfina isaa arguu hin barbaanna. Harki waaqayyoo jireenya keenya irratti akka mul'atu hin barbaanna. Garuu waan nurraa eegamu gochuu hin barbaanna. Yesuus gooftaan. Har'a garuu humni akka isaaf abboomamu, akka isa dhageenyu nu gargaaru tokko nuuf hin dhufa. Haalleluuyaa. Kanaaf waaqayyoof abboomamuun barbaachisaadha jechuudha. Ulfina waaqayyoo arguu barbaadda obboleessa koo. Ulfina waaqayyoo arguu barbaadda obboleettii koo. Ganama kana waaqayyo akkasiin jechaa jira. Ulfina koo sittan argisiisa. Ati garuu anaaf abboomami. Ana dhagayi. Seera koo raawwadhu. Waan anan isin jedhu dhagayi. Galanni waaqayyo lafa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos cidha Qaanaa Galiilaa irratti gaafa mul'ate sana wayiniin sun gaafa dhumate Maariyaam akkas jetteen wayiniin jalaa dhumeera yaa gooftaa jennaani. Yesuus akka jedhe haadha hojii koo keessa lixinee yeroon koo maal hin geenye ittiin jedhe. Kana booddee gooftaan Yesuus Kiristoos egaa akkas jedheeni booddee Maariyaam akkas jette waanuma inni jedhu godha. Haalleluuyaa. Gaafa abboomamtu waaqayyo dinqii jireenya kee irratti raawwachuu jalqaba.
gaafa abboomamtu ulfina waaqayyo arguu jalqabda gaafa abboomamtu waaqayyo harkasaa jireenya kee irratti mul'isuu jalqaba abboomamuun aarsaa hundumarra caalaa'edha macaafni qulqulluun waaqayyoof abboomamuu barbaachisaadha haleluuyaa kallattiin nuyi ittiin waaqayyoof abboomamnu karaa ittiin waaqayyoo akka isaaf abboomamnu barbaadu hundumaan kallattii tokko duwwaadhaan miti Yesuus Kiristoos gooftaan waan waaqayyo dhiisinuun jedhe dhiisutu nutti jira waan waaqayyoon godhinuun jedhe gochuu dhiisutu nutti jira akka waaqayyo godhuuf kan barbaadu immoo raawwachuutu nutti jira gaafa kana goonu waaqayyo jireenya keenya irratti ulfina isaa hin mul'isa haleluuyaa dhaloota kana waaqayyo eebba ani ittiin isaan eebbisu keessaa tokko abboomamuun isaan barsiisaa haleluuyaa waaqayyo galanni waaqayyo dhafa ta'u anaaf abboomamaadha waaqayyoon dhaga'uun barbaachisaadha obboleessa koo waaqayyoon dhagaanii fedha isaa raawwachuun jaalala isaa raawwachuun barbaachisaadha fedha isaa utuu hin raawwatin ulfina waaqayyoo arguun hin danda'amu gatii ta'eedhaaf Yesuus bara baraan inni gooftaadha haleluuyaa waaqayyoof abboomamuun barbaachisaadha waaqayyo Muuseenaan akka jedhe atii fi jedhe Kaaleb anaaf hin abboomamne gatii ta'eef atiif Aaroon ifama atiif Aaroon anaaf hin abboomamne waan ta'eef saba kana durattis anan kabajine waan ta'eedha lafa nanitti isiniif abdii kenne sana saba kanas fuutanii hin galtan isinis hin galtan ittiin kanan waa oolchu waaqayyoof abboomamuu diduun abaarsa obboloota kun mana keessan irratti abaarsan fidina mana keessan irratti du'an waamina mana keessan irratti fedha waaqayyoo kan hin taane hin raawwatina waaqayyo jireenya keessan akka eebbisu yoo barbaaddan waaqayyo siniin dhaloota baay'ee akka ceesisu yoo barbaaddan waaqayyoof abboomamuun barbaachisaa waaqayyo Museedhaan akka jedhe sabni Israa'el amma rakkina keessa jira eeyyeen argaan jira haa ta'u garuu jedhe waaqayyo jilafa hagaan dara labadiya nama ulee kana kaasittiin jedhe fudhadhuu deemettiin jedhe lafa kanatti dubbadhaadha ittiin jedhe waaqayyo kan jedheen dubbadhaadha inni kan godhe garuu hin rukute allama gaafa rukutu bishaan hin ba'eedha sabichi hin dhuge garuu waaqayyo faani abboomamneef seera waaqayyo waan hin raawwanne abboommii waaqayyo waan hin dhageenyeedhaaf waaqayyo maal godheedha itti dheekkameedha hin galtuudhe saba kana fuutee biyyansi abdachiise sanatti saba kanas hin galchitu ofii keessa maal hin taatu itti hin galtu inni lammaffaani ulfina waaqayyo arguudhaan maaltu barbaachisaadha kadhannaa barbaachisaadha Phaawulosiif Sillaas hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti bartoonni Phexros dhiifama Phaawulosii fi Sillaas utuu kadhatatti jiranidha eessatti mana hidhaa keessatti eegdota gidduutti hidhamanii utuu jiran waaqayyoon utuu kadhatan haleluuyaa gara halkan walakkaatti utuu faarfannaadhaan waaqayyoon jajatan ulfinni waaqayyo isaanitti mul'ate ulfinni waaqayyo arguudhaaf waaqayyoon barbaaduun barbaachisaadha jechuudha haleluuyaa ulfinni waaqayyo kan sitti mul'atu yoo waaqayyoon kadhatte duwwaa dhaloonni har'aa waaqayyoon kadhachuun barbaadan waaqayyo irraa waa fudhachuu hin barbaadu raajiin akka isaanitti dubbatamuu hin barbaadu waaqayyo irraa waa dhaga'uu hin barbaadu haleluuyaa karaa namaatiin waaqayyoon dhageessifachuu barbaadu haa ta'u garuu ofii isaanii waaqayyoon dhageessifachuu hin barbaadan waaqayyo ulfina isaa kan sitti mul'isu yoo ofii gola keetti jilbiinfattee waaqayyoon kadhatte duwwaa kanaaf waaqayyoon kadhadhu ulfinni waaqayyoo sitti mul'ata Brijaan dara labadiyaa namaa lafti ulfinni waaqayyoo Phexrosii fi Yohannis Yaaqoobitti mul'ate lafa kadhataa ture Yesuus ingidi gaaratti gaafa ba'u kadhataaf utuma kadhatan utuma waaqayyoon galateeffatan harki waaqayyoo ulfinni waaqayyoo duumessi waaqayyoo dhufeetu isaan golboobe
Kanaaf waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha obboloota koo. Inni biraa of qulqulleessuu barbaachisa sadaffaan. Saba kanaan jedhe Iyyaasuudhaan waaqayyo. Of qulqulleessaa boruu isin gidduutti dinqiin hojjedha jedhe waaqayyo. Barri fuula kee dura jiru guyyoota dinqiidhaan guutame akka ta'u, baroota dinqiidhaan guutame akka ta'u arguu barbaadda yoo ta'e har'a of qulqulleessi. Jireenya kee ilaali. Karaa irra deemaa jirtu ilaali. Gara waaqayyootti deebi. Eenyummaa kee qajeelchi fuula waaqayyootti. Abboomame waaqayyoodhaaf. Waaqayyo mana kee ni eebbisa. Waaqayyo gaa'ila kee ni eebbisa. Waaqayyo jireenya kee ni eebbisa. Waaqayyo ba'uuf galuu kee ni eebbisa. Harki waaqayyo jireenya kee irratti mul'ata. Dhukkuba jireenya kee irra jiru waaqayyo hin kaasa. Rakkina jireenya kee irra jiru waaqayyo sirraa hin mulqa. Yoo ati maal goote yoo waaqayyoodhaaf ofii kee qulqulleessite. Waaqayyo qulqulluudha. Qulqullummaadhaan isaaf akka jiraattu barbaada waaqayyo. Karaa waaqayyo akka ittiin isaaf qulqulluu barbaaduun waaqayyoof qulqullaa'uun barbaachisaadha. Obboloota koo yaada koo har'aa yoo walitti qabu waaqayyo ulfina isaa akka nutti mul'isuudhaaf wanti gochuu qabnu tokko waaqayyoon kadhachuu barbaachisaadha. Dhaloonni waaqayyoon kadhata waaqayyoon argu. Dhaloonni waaqayyoon waammatan waaqayyo kadhata isaanii hin dhagaa. Kanaaf Daawit akka jedha ani turee waaqayyoon nan eeggadhe. Abdiidha waaqayyo nan eeggadhe. Waaqayyos gara kadhata kootti hin jedhe. Waaqayyo gara kadhata keetti akka jedhu yoo barbaadde fuula waaqayyootti waaqayyoon kadhadhu. Inni lammaffaan waaqayyoof abboomamuu barbaachisaadha. Akka isaan jannata keessaa ba'an kan isaan godhe Addaamii fi Hewaan waaqayyoof abboomamuu dhabuudha. Ofii isaanii abaaramanii dhalootatti abaarsa kana dabarsan. Dhalootaaf eebba ta'uu barbaadda yoo ta'e waaqayyoof abbooman. Inni sadaffaan ofii keenya waaqayyoodhaaf qulqulleessuuf barbaachisaadha. Nuyi luboota mana waaqayyooti. Saba waaqayyoof qulqullaa'edha. Waaqayyo nu qulqulleesse mana isaa keessa nu kaa'eera. Kanaaf waaqayyoof ofii keenya qulqulleessuun barbaachisaadha. Haaleluyyaa. Egaa ulfinni kun gaafa jireenya keenya irratti mul'atu maaltu jireenya keenya irratti mul'ata? Tokko ijji keenya waan biyya lafaa kanarraa ka'a. Haaleluyyaa. Inni lammaffaan abdii keenyatu maal ta'a? Waaqayyo irra ta'a. Inni biraa immoo jireenya kaleessa jiraanne hin jiraannu. Inni biraa humna amantii nuu laata waaqayyo. Gaafa nuyi ulfina waaqayyo wajjin wal arginu.